Shabbaloota koo kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota maa chaanaal yuutuubii miree orootuuf kan taatan hunduma keessan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii har'ammoo egaa akka argitan kana qopheeffadhee jira maal hojjechuu filaa jechuu dandeessu biriyaanii indaanqoo jechuudha fini jechuudha biriyaanii indaanqoo jechuu fi akkuma argaa jirtan wantoota isaanitti nammu qopheeffadhee jira jechuudha. Indaanqoo xabbafadhee jira jalqaba qimamee itti naqee qimameen itti naqee immoo ammumaan isinitti himuu danda'a jechuudha. Kunooti haala kanaan qopheessee jira. Amma achirratti distii qopheeffadhee jira jechuudha. Asirratti ruuzii affeela, ruuzii adii affeela jechuudha asitti immoo amma shunkurtii xabbafadha jechuudha. Shunkurtii itti naqa jechuudha. Egaa ana waliin turaa isiniin jechuu barbaada hanga dhumaatti akkaataa ittiin biriyaaniin hojjetamu ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Kodeta kuni kalariidha jechuudha. Kalarii kan itti nammuudha kuni jechuudha. Kun immoo zaafaraanidhaan beektu jedheen ayyaada. Kanaaf hanga dhumaatti akka nama waliin turtan isiniin jechuu barbaada. Amma gaa akkuma argitani shunkurtii naqadhaa jechuudha. Shunkurtii distiitti naqadha. Shunkurtii isa kana jechuudha. Indaanqoo faana kana immoo gubbaarra firfirsa jechuudha. Kana indaanqoo waliin hojjedha jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin ilaala isiniin jedha. Kunoo gaabboloota koo akkuma argitan shunkurtii naqadhee jira jechuudha. Amma shunkurtiitti naqadhee jira. Zayitiitti naqee shunkurtii naqadhee jira jechuudha. Irraan tartiibaan haalatti namni hunda isaa isinitti kan agarsiisaa na waliin turaa isiniin jedha. Biriyaanii akka Dubaayitti hojjechuu warri barbaadan jechuudha. Ani kan hojjedhu egaa manaan garaagarummaa godhachuu danda'a. Haa ta'utti garuu bifa kanaan hojjettan bifa gaariidha jedheen ayyaada. Kun shunkurtiidha. Manoonni tokkollee shunkurtii baay'ee hin jaalatan garuu madameen kiyya hin jaalatu shunkurtii isiniin jedha. Shunkurtii gijimbila qullubbii kanan jaalatti jechuudha. Manoota tokko irratti firee tokkitti ilaalu xiqqashoo wayii bichaatti naqu jechuudha. Innaa asirratti haala kanaan hojjedha isiniin jechuu barbaada. Na waliin turaa hanga dhumaatti isiniin jedha. Amma ergan kanatti naqee ruuzii asitti xiqqoo affeellachaa jira jechuudha kunooti. Amma banamu jechuudha. Bukaara isinitti mul'atu natti fakkaata. Asirratti ruuzii adii affeelaa jira jechuudha. Soogidda bichee itti naqee jechuudha. Homaa tokko iyyuu itti naqee isinitti mul'ata jedheen ayyaada bukaara isaatiif hin mul'atu natti fakkaata. Amma kunoo kanaan booda banaan godhaa jechuudha. Akka dhedheeratu barbaaddani ruuzii yeroo affeeltan akka dhedheeratu akkasitti taa'uu barbaadan qadaada isaarraa kaaftu jechuudha. Kabarii isaarraa kaaftanii haala kanaan amma bilchaatutti akka turu jechuudha. Asirratti egaa amma akkuma argitan egaa qimamni tan asitti qopheeffadhe habbaa isa kana qimamoota kana shunkurtii faalanee itti naqa jechuudha. Utuu qimamee homaa itti naqin akka shittaa isaa fudhatuuf itti naqa jechuudha. Kuni qarafaadha, loomiidha, qurunfudiidha, heelidha, waragaadha jechuudha. Baala isaaf waragaadha jechuudha. Kuni kanatti naqama jechuudha. Kuni shittaa isaatiif bareeda kenna jechuudha. Kanaaf shittaadhaaf itti naqama jechuudha. Kuni beektani. Akkasumallee qaaraa waliin nama jechuudha. Kun qaaraa firii lama jechuudha. Qaaraa firii lama bicheetti naqee akka waan baay'isee hin gubneefis jechuudha. Ijoolleenis waan nyaataniif jechuudha beektani. Kanaadha. Zayitii ittiin baay'isu biyya asirratti amma zayitii hin jaalatan jechuudha. Ittiin baay'isu dhumarra garuu samanee nan fayyadama jechuudha. Batarii dhadhaa nan fayyadama jechuudha. Kanaaf haala kanaan biriyaanii hojjetamaa isiniin jedha. Ammas kun akkuma argitanii nacci shunkurtii fi gijimbila jechuudha. Kun qopheeffadhee jira jechuudha. Indaanqoo lamaan hojjedha. Kan indaanqoo lamaaf ta'u jechuudha. Akka kun barbaadanitti qopheeffachuu dandeessu. Qopheeffadhee jira. Kanas itti naqee jechuudha. Shunkurtii fi gijimbila na argatu shittaan isaa waa ta'eera jechuudha. Lakkoofsa tokko ta'eera jechuudha. Waan ta'eera isiniin jedha. Asirraa immoo ruuzii keenya ni laallanna jechuudha. Ruuzii keenya laallachaa deemnaan isiniin jedha. Bakkee garaagaraa irratti haala garaagaraatiin hojjetama jechuudha. Haala tokkoon miti.
Garuu bifa kanaan itti fayyadamtan illee bareeda akka Dubaayitti jechuudha. Akka Dubaayitti amma fakkeenyaaf isiniin jechuu barbaada. Turtiin keessan hanga dhumaatti ana waliin haa ta'u. Biriyaanii haala bareeda ta'een hojjechuu yoo barbaaddan isiniin jedha. Warri beektan hin beektu, warri hin beekne immoo irraa barachuu danda'a jechuudha. So kun ammas akkuma argaa jirtan immoo timaatimiitti naqadha jechuudha. Timaatimiitti naqadha. Timaatimiitti naqadha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan timaatimii kaliin bilcheessaa jira. Hanga timaatimii waliin bilchaatu asitti immoo rooziin kiyya bilchaatee jira natti fakkaata amma. Akkuma argaa jirtan kalaaxii rooziin hin ga'a jechuudha. Baay'een bilcheessu. Maaliif walitti boodas waan deebi'uuf jechuudha. Hin ga'a haala kanaan kun qopheessaa jira. Biriyaanii isiniin jedha. Egaa obboloota koo kun akkuma argaa jirtan timaatimiin shunkurtiin bilchaatee jira. Amma qimamiin itti naqaa. Qimamiin akkuma argaa jirtan kunooti barbariidha. Kamuunidha, irdiidha, qarafaadha. Bahaarat biriyaanii kan jedhamu jira jechuudha. Qimamiin biriyaanii kan jedhamu jira. Isaadha. Filfil aswaadha jechuudha. Kana mul'uma isaatti naqna jechuudha. Ergatti naqnee waliin makanna jechuudha amma. Kun akkuma argaa jirtan kana qimamii waliin bilchaatee jira. Amma bilchaatee jira jechuudha. Filfil baradii yookiin qaaraa nama hin gubne tokko immoo yoo qabaattan bifa isaatiin itti naqachuu dandeessu. Ani kanan qabu kanumaadha. Baay'een qabu kanumatti dabala waan nan qabu jechuudha. Miksii taasiftu kusbaraarraa itti naqattu jechuudha. Kusbaraadhaa kun dimbilaala kusbaraa jedhama. Urungaadee kanatti naqattu jechuudha. Kanaan booda hindaanqoo keenya xabbafnee qopheeffannee hin fidannee itti naqanna jechuudha. Hindaanqoon egaa akka biyya kanaatti hin beektu gurgurdi isaanii moroo. Hindaanqoo tokko bakkuma afuritti ishii baasu jechuudha. Kanaaf billiiti akka biyyaa miti waan ta'eef gurguddaadha isiniin jedha ishee. Guddifamee muramaa isiniin jedha. Warroonni bakka 8 godhanis jiru. 8 godhani. Garuu asitti yeroo baay'ee bakkuma afuritti ishee kutaa jechuudha. Kanaaf mee waliin makaa. Kanaaf kun haala kanaatiin amma xumuramee jira jechuudha. Ruuziin koos naa xumuramee jira jechuudha. Kunis naa xumuramee jira. Amma walitti nannaquu bichaan naafe jechuudha. Bishaan xiqqoo ishee dhabetti godheera jechuudha. Daanqoo itti naquun duratti isin argisiifne akka xiqqoo ishee soosii godhatu jechuudha. Kanaaf haala kanaan xumuramee jira. Isinitti mul'ata jedheen yaada. Asitti immoo shunkurtii xabbafachaa jira jechuudha. Kan gubbaa irratti nam'u sanaadha. Kan jalqaba isaanii keessa jiru. Biraawun kalarii amma dhufutti nan teessisiisa jechuudha. Kanaaf amma xumureen jira. Distiitti walitti nannaqachuun naafe jechuudha. Kanaaf distiitti jalqaba dhadhaa naqadha jechuudha. Dhadhaa jalatti naqadha. Dhadhaa mankaa tokkotti naqadha jechuudha. Dhadhaan sijjammar kan manuu fi bakseedha. Zibdii kan jedhamu sana bakka mancitti jechuudha. Xiqqoo bakka ho'u kaayatan ho'isa. Kunoota akkuma argaa jirtanii dhadhaan bakkee muluu wal naqaqabee jira jechuudha. Bakkee muluu wal naqaqabee jira. Kanaan booda ruuzii itti naqadha. Ruuzii muluu isaan naqu gimmaasha bichee naqa jechuudha. Gimmaasha isaatti naqadha jechuudha. Gimmaasha isaa ergan itti naqadhe haala kanaan nan sirreeffadha jechuudha. Wal qixxeeffadha. Isinitti mul'ata jedheenan yaada. Xiqqoo ishee bakuudii of keessaa qaba. Erga ruuzii gimmaasha naqadhe immoo hindaanqoo gidduu isaatti naqa jechuudha. Hindaanqoo kana qopheesse gidduutti naqadha jechuudha.
argaa jirtan kana haala kanaan hin naqee xumuree sin argisiisa. Kunoo hin mul'atan sanatti fakkaata. Handaanqoo kiyyatti naqadhee jira jechuudha gubbaarratti. Handaanqoo kiyya naqadhee jira. Amma immoo ruuzii gubbaarratti deebisa jechuudha. Ruuzii kana hafee gubbaarratti deebisa hafee jira. Kunoo egaa amma akkuma argitan kana ruuzii gubbaarratti naqadhee akkasuma immoo shunkurtiitti naqee dhadhaa xiqqoo ishee gubbaarra nas godhee jechuudha. Akkasuma immoo kalarii jechuudha. Kalarii kanaaf kana xiqqoo isheetti nan'a jechuudha. Maaliif baay'ee kalarii itti kenna kun jechuudha. Bifa isaa baay'ee dafee orreenjii kana godha jechuudha. Kanaaf xiqqashoon itti naqee akkasuma immoo zaafaraanii itti naqeen jira. Zaafaraanis bareeda jechuudha. Akka bifa garaagaraa kennuuf jechuudha. Naa bifa kanaan amma qophaa'ee jira. Amma daqiiqaa 10 wayii kan ta'u gaazii baay'ee gadi xiqqeessinee jechuudha. Almuuniyeemiidhaan nan cufa jechuudha. Almuuniyeemii kun qopheeffadhee jira. Almuuniyeemiidhaan nan cufa. Kaza xiqqeesse gaazii xiqqeesse daqiiqaa 15 yookiin hanga 20 kan ta'u nan teessisiisa. Hanga 30 turuu danda'a. Amma bukaara turuu nan tursisiisa. Kanaan booda qophaa'eera jechuudha. Biriyaaniin haala kanaan qophaa'aa jechuudha. Isiniin jedha waan hanga dhumaatti na waliin turtaniif galatoomaan isiniin jedha. Haala kanaan kun qopheessee jira. Egaa obboloota koo akkuma argitan harkisanii bukaaraa ha'ee jira. Amma kun qophaa'ee jira jechuudha. Bifa bareeda ta'eetiin qophaa'ee jira. Haala kanaan biriyaanii hojjechuu hin dandeessu isiniin jedha. Haala kanaan akka hojjettan isiniin jechuu barbaada. Kunootii qophaa'ee jira. Haala kanaatiin qophaa'ee jira jechuudha. Noon argitu yaada malkeensaa haala kanaan amma naquudhaaf malee toon naqeessin argisiisuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaatiin bifa bareeda ta'een hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. Waan dhaggeeffattan waan ilaaltaniif turtii gaarii isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa. Yoo isinitti tole itti fayyadamaa. Like share gochuun na jabeessaa isiniin jedha.